So Ashamar ka fuune akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota koo nagaan rabbii isin hin dhabin. An Firaanul Ahmadii kun suur sagaleedha. Waraabbiin eegaleera. Nan beeka. Isin irraa tureera. Garuu hojiiwwan hojjechaa ture tokkotu ture. Saniifan isin irraa ture. Akkuma yaadatamu barsiifatoota YouTube yeroo darbe isiniif hojjedhe keessatti waa'ee bifoota waraabbii isin barsiiseen ture. Hedduun keessan gama koomentii irraan, tekstii keessaatiin, TikTokii irraan, pilaatfoormii garaagaraatiin teknikoota kaameraa, teknikoota qindeessuu yookaan editingii, wantoota practical ta'e akka isiniif dhiyeessu na gaafattaniirtu. Dhugaa dubbachuudhaaf deemsi keenya hundumtuu gara sanaati. Wantoota practical ta'e hojjechuuf deemnaa jechuudha. Haa ta'uuti hojii suur sagalee keessatti inni guddaanii fi namni baay'een irra laalu tiyoorii yookaan saayinsii isaati. Isa kana erga wajjin laallee booda gara wantoota practical ta'anitti deemnaa jechuudha. Kaameraan laallaa, directing, editing, sound, light, design, coloring wanta beekamuuf jiru hunda wajjin laallee barra jechuudha. Ammaaf framing yookaan immoo suureessuu isiniif qabadhee dhiyaadheen jira. Artistiin tokko waraabbii isaa akka barbaadetti suureessuu danda'a. Akkuma aartii kamiyyuu seerri jiru cabuun waanuma jiru. Garuu immoo yaadonni bicuun itti fayyadamuu dandeenyu ni jiru. Framingin kooman ta'an 5 isaan tokkoon wajjin ilaallaa jechuudha. Inni jalqabaa suurqeenxee jedhama. Suurqeenxee jechuun akkuma anaa kana fireemii keenya keessa yookaan immoo suuraa keenya keessa namni tokko yookaan taateen tokko qofaansaa yeroo ta'u kan argannudha. Bifti suuraa kun yeroo baay'ee ko'ummaa addatti bahuu fi wantoota kana fakkaatan argisiisuudhaaf nu fayyada. Qeenxeen inni biraan qeenxee boorawaa jedhama. Isuma qeenxee jennu kana nam tokko qofaan fireemii keessa jiraate garuu qaamni taatee biraa yommuu hordofee jiraatu fakkeenyaaf harki nama biraati jedha yaada. So wanti akkasii qaamni taatee biraa yeroo fireemii keessa jiraatu qeenxee boorawaa yookaan suur qeenxee boorawaa jedhamaa jechuudha. Inni lammataa suurcimdiidha. Suurcimdiin taatonni lama yommuu fireemii keessa jiraatan yookaan suuraa keessa jiraatan kan argannudha. Suurcimdii yeroo baay'ee walitti dhufeenya taatota lamaan gidduutti jiru argisiisuudhaaf itti fayyadamna. Jaalala, jibba, kabajaa, hinaaffaa waan baay'ee ta'uu danda'a. Argisiisuudhaaf itti fayyadamna jechuudha. Qaamonni lamaan sun wal lolaa jiraachuu danda'u, wal dhungachaa jiraachuu danda'u, akkasumaan immoo wal laalaa jiraachuu danda'u. Inni sadaffaan suurgateettii jedhama. Suurgateettiin gateettii nama tokkoo yookaan taatee tokkoo gubbaarraan taatee biraa yommuu argisiisnu suurgateettii jedhama. Fireemingiin kun suurqeenxee boraa wajjin wal fakkaata. Garuu kan isa adda godhu gateettii qofarraan waan ta'eef. Bifa waraabbii kana yeroo baay'ee dubbii yookaan konverseeshinii taatota lamaan gidduutti jiru argisiisuudhaaf itti fayyadamna. Yeroo baay'ee yeroo itti fayyadamnu garuu gara tokkoon qofaan kaasu. Gara lachiinuu taatee lamaan gidduutti wal jijjiiraa waraabnaa jechuudha. Gateettii kanarraa waraabnaa, gateettii sanarraa waraabnaa. Kun wal jijjiiraa dubbii taatota keenya gidduutti adeemsifamaa jiru oodeensiin keenya yookaan daawwataan keenya qaama akka ta'uu fi nu fayyadaa jechuudha. Inni biraan POV yookaan Point of view. Point of view jechuun ilaalcha yookaan agartii taatee keenya bakka kaameraa yeroo buusnu jechuudha. So kaameraan bakka koo bu'ee yeroo laalu POV jedhama jechuudha. POV yeroo baay'ee miira taateen keenya muuxataa jiru nutis bakka isaa buunee akka ilaalluuf yommuu barbaadu daayirektarri kan itti fayyadamudha jechuudha. Or cinematographer. Inni dhumaa insert jedhama. Insert jechuun xiyyeeffannoon kaameraa keenya meeshaa yookaan wanta taatonni keenya qabatanii jiran, bira jiran yookaan immoo daawwataan keenya gara fuulduraatti xiyyeeffachuu qabu itti argisiisuudhaaf kan itti fayyadamnudha. Amma fakkeenyaaf qulfii huccuu koora jirtu kana argisiisuudhaaf insertiin fayyadama. Tutoriyaala dheengaddaarratti hin yaadattu yoo ta'e waa'ee bifoota waraabbii yommuu isin barsiisu waraabbii itti siiqa fixataa isin barsiiseen ture. So yeroo baay'ee insert yeroo fayyadamnu itti siiqa fixataa yookaan immoo extreme close up fayyadamna jechuudha. Framing yookaan suuressuun isuma kana ture. Barnoota biraatiin hamma walitti deebinutti nagaan rabbii isin hin dhabin. Ammoo barreessaa, waraabaa, qindeessaa.